salphinaa fi gad'aantummaa haguugganne malee abboonni keenya akka keenyaa kanan turre. Arra dhiigni keenya dhiiga namaa hanqatee Suuriyaatti, Falastiinitti, Yamanitti, Somaaliyaatti, Iraaqii fi bakkayyutti dhangala'aa jira malee kaleessa hoggantoota xaphiin dhiiga musliimoota isaa yaachisu qabaachaa turre. Arra adda faffacaanee heddummina malee tokkummaa dhabne malee kaleessa gaafa bara mootummaa Khulafaa Ur-Raashidiin tokkummaadhaan alaabaa haqaa takka jalatti addunyaa bulchaa turre. Biitti kaleessa obboleeyyan kee kan muslimaa bulchaa turan arra biyya shirri islaamummaa lafarraa duguuguu itti burqutaatee jirti. Kun hundi maaliif narratti ta'e hin ja'in siitu amantii ta'e lagate, siitu haraaraa fi araada malee islaamummaaf dantaa dhabe dubaate haafii dhiharraa kaabaaf kibbarraa laafinaa fi faffaca'iinsa keenya waan argeef humna nurratti ilaallataa jira malee kaleessa nuti hawaasa cimoo turre. Kaleessa gaafa mootummaa islaamaa gaafa mootummaa ilmaan umayyaa san Dimishqa keessa teenyee biyya ammaan tana Ispeen, Raashiyaa, Iraan, Azerbaijaan, Armeeniyaa, Chaayinaa, Portugees, Indiyaa, Kazaakistaan, Israa'elii fi biyyoota akkaan hedduu bulchaa turre. Arra nuti musliimoonni siyaasaaf dantaa dhabnaan hoggantoonni siyaasaatis dantaa nuuf dhabee nu miidhaa jira malee kaleessa bara mootummaa islaamaa gaafa Ottoman Empire san nuti hawaasa biyya ammaan tana Krooshiyaa, Giriik, Bosniyaa, Albaaniyaa, Bulgaariyaa, Serbiyaa, Makedooniyaa, Sloveeniyaa, Yukreenii fi